onne bukullo si bane kana jechuudha fudhachu narraaqee baddamoon kee bad no indanda'u si bakka sin qabu bakka sin qabu si hindanda'u si kaniif yoo jechuudha ifama dhugaa rabbi ifama naaf godhu sanaaf suuti amma fakkeenyaaf maaltu anaatiin afaan qilleensaa na godha akkamiin namni tokko mazim jedhee nama tokko lafaa kee amma fakkeenyaaf osoo nama ijoollee waliin haasa'u amma ijoolleen akka obbolaatti waliin haasa'u baay'ee jira kun osoo na jaalatanii jedha maaliif ree waan amala koo beekaniif waan na beekaniif waan ana beekaniif waan keessa koo beekaniif na jaallatu jechuun hin danda'a amma tokko yookiin wanta tokko goraa jaalalli qabee jechuu danda'a garuu namni tokko immoo asirratti na laalee jim jedhee sin jaaladhe kanaan jedheetu akkas naan jedhu deebiin kun maal ta'u osoo sin ta'e jechuudha amma bakkuma hin jaalannee fi waan hin jaalannee fi waan macarraa bira gahaa malee jechuudha. Kana jechuun immoo namni waan barbaade jaalachuu danda'a. Garuu qoonni rabbi immoo waan rabbi namaaf qoode immoo gara namaaf jira. Ganamumaa jechuudha. Meerree mucachiyyuu. Seenuun dide silaatiin gaafannaa walumaatiin iyyuu jechuudha. Qoonan deebisaati. Deemee argitu Dewi bilang kaslah, nama mal jam beda, jar salam. Miskin agar unsodatan nanti. Miskin agar nanti miskin. Saat ini insodatan itu yang beku mandiri. Beku wallahi nanti nungkang gerana gapa. Namni wagame ke wali nasi, namni duguma wal jalati, duguma wahai wali nasi ke podi wal kadu me kajra. So aku marati yu argira. Ani ko jalati jalan betu mali jalati argira nisi. Jaaladhe sargeera akka kadheessi kaniif iyyuu waan hundi isaa haaraa miti jechuudhaa fi soo namni amma fakkeenyaaf yoo jaallatu nam tokko waliin asii haala isaa baree waa'ee jaalala waliin asii waa'ee jireenya waliin asii waan hundaa waliin asii deebiseeti immoo yoo adda bihee dhugaa nama gaddisiisa kanan isiniin jedhu caala nama gaddisiisa kanan isiniin jedhu caala nama boosisa qofa miti maraa kan of ajjeessi namaan jedhu kana jechuun immoo yoo jireenya waliin dabarse yookiin jaallatee jiramtiire namni tokko qaamaanis wal jaallatee wal argee waliin jiraata namni tokko silkii maalii waan hundaa waliin dabarsa aniin jaalallee waggaa afurii qaba ture garuu immoo bakka jaalladhu bakka barbaadutti hin argannee fi of cinqee nama sanas cinqee malee an jaalallee waggaa afurii qaba ture jechuudha nama silkiidhaan waliin haasa'aa ture. Waan jirudha jaalachuunis jaalatamuunis waanuma jirudha. Jaalatamee sargeeraa jaalladhee sargeeraa. Kuni waanuma jirudha garuu jira mootii namni tokko jaalatee walitti dhufee waliin jiraatee yookiin waliin jiraatee silkiidhaanis waan hundaa hariiroo garaagaraa waliin dabarse silkiinis haa ta'u qaamaanis haa ta'u wal jaallata. Namni tokko lafuma kanaa kamariitti ormiffan beektaa yoo ta'e amaariffaan isinitti himaa. Yoo yoo barbaadan singiliffaa yoo barbaadan kaniif iyyuu Library nanti. Itu senjata dia sini dia bingkai sama sini tak. Dia bingkai sama. Mana sih buat? Abo ber. Hani bukan kerana kepala itu gantai lah. Nanti. Nah, ini harga tu jiran. Akam. Harga tu harga tu. Mami. Turki ke Surabaya. Ifama aja. Bukan kuliah aku makanan Surabaya aja. Turki itu nama sih di Ifama aja, kertas. Ada aku bukan Mirsa. Siapa kan nama sih? Tadi ya ada kabda, ya ada. Nande nuzare macam. Orang itu nanti lupa namanya anak jadi orang mau gutu dah. Ragam. Anakku yang ragam. Kani bukan dia. Kani bukan orang lala. Kani bukan orang. Ya anakku mah kasti gua. Cuni ga Dewi dah malewa beramai ni. Ya nas ragam gua beramai. Masih Dewi nak ini tu sudah kasti gua malas ragam. Jalan lah kan ragam jalan lekuk yomi nak. Baru
maxxansu kana booda yoon qaba yaan jettes qaba naan jedhidha malee waa biraan jiru. Wallahi gara nama nyaata. Video waraabee video si dia waraabeen turisiif jechaa jechuudha. Kana malees immoo atiini ani waa'ee kirreen rakkisu jira namni tokko akkamiin lafaa keetu nama tokko angaaf akka koodidha gaaffii sadiin si gaafadha gaaffii koo kana naa deebisi namni tokko akkamiin lafa kanaatti zim jedhee nama tokko laalee jechuu danda'a. Amma fakkeenyaaf atiini namni baay'een keessaa waliin haasofte mucaa namaa maraasite mucaa namaa akkas godhe naan jedhu. Garuu ani wallahi atis kun na bira jirta ati nama na bira jiru guyyaa tokko keessaan si waliin haaseen beekusuma guyyaa lama intarviisiinis guyyaa tokko kan kirratti dubbii keessaa Facebook akkoo fayyadamee suuraa koo fayyadamuun namatti barreessaa turti. Kana jechuun kee immoo ani dhugaanaatiin na cinqaa hin beeku giraana gabbaa. Kaniifiyyuu kan biraa immoo jaartii qabdaati. Jaartii kee inaafsisni hundooti amma fakkeenyaaf osoo nan si jaaladheetii siif rakkadheeti jaartiin kee sitti naafti malee. Siifu amma. Amtee miti jaartiin kee kan sitti naaftu. Lama jedhi waan dangan sadii si gaafadha. Sadaffaa immoo deebiin kan koo ani amma hariiroo biraan qaba. Jechuun koo karoora baay'een qaba. Amma nama gaaffii jaalala kee fudhachuu danda'us miti. Immoos immoo hin barbaadusi. Argeeraa hin barbaadusi jechuudha. Kaniifiyyuu deebiin koo si deebisee fakkaata. Viidiyoo keerrattis viidiyoos waraabee si deebiseera. Nara wanti naan godhinaa jiru. Si deebiseera si ammallee isuma eeggaddi siin jedhe si deebisa. Kana jekkaan siin jedhu immoo uummanni Oromoo si'eela kun ana jala jira nama 1,800 kun hundiyyuu ilaalaa jira jechuudha. Kaniifiyyuu yaada kan keetii sammuu keetti deebifadhu. Kanas egaan akkasiin jiru nama tokko zim jetteeti. Yoo dhuguma yemmuu fakkeenyaaf dhuguma jaalala na jaalatte yoo ta'e keessaan dhuftee natti dubbachuu danda'a. Maaltu miidiyaa irra fidiyoo? Maaltu hamma kana fidiyoo? Siifu. Ande. Irta arginu al tokko na dhaggeeffadhu qaqasti kutaraa ol dhaggeeffannaa. Ati jechoota namaatiif bootaan kennini ani utuu akka harrafamuuti ani jechuudha. Dhugaa rabbaan kanarra deddeebiisitti meera waa'ee na beektaa minaa haala Bogotuun kanan banatiin duran si jaalladheen si jedha. Namni namanu an kana dhiiseera amma sikkoon dhiiseera. Jaalala kee kan kana baaseefan dhufee keessaan fooloo naa deebistee naan keessaan si deebiseenna. Karaa miisa jiraatiin lakkoofsa kee maqaa feesbuuka keetii yeroo sadii naa maxxansitee turte yeroo sadan nuti dhufee haay isin jedheen dadhabe si barre. Angkana ungulaalee raasawuun barbaadu jaalalli kennaadha waa'ee jaalalaa na gaafatina anayyuu yookaan itti naqabe wallaaleen dhiise ta'a. Anayyuu yookaan itti naqabe wallaaleen dhiise ta'a. Du'aayi kadhadhaa akka rabbiin jaallatii na keessaa fuudhuuttan sirraa gattaadha malee qashtiku. Ati karoorratti na amma maa inni kan sirraa barbaadu siif hawaasaa gabaaba qaba. Ojamu alfalligin bittilee nuuroo koo anamma yoo wana wanti nu walirratti hin taa'u jiru. Akkuma eegisi jaalala kee dhofadhee jiraachuun filadha. Kana dubbachaa deebii gaasitu nan caqasne. Ani dhugaa naati ani waan kana irra deebi'ee sin gaafadhu sitti maal jira. Fulloo kana. Ani nutti hifi. Ni hin barbaadu jaalalasi. Nan barbaachisu si karoora baay'een qaba. Siin jedheera. Kunooti deebiin koo. Kaniifiyyuu atiin kunas bakka yaada kee godhadhu yaada kee bakka tokko godhadhuuti waan akkasirraa deebii. Maali ati dubartiidhaaf jettee maaliif of cinqita? Dabbaan ishee dubartiidhaaf jettee of cinqita dhugaan siin jedhaa bara. Dubartii jechuun kalarrii bishaaniiti kanarra kanas waliin haasofte ani ofiidhaan masin jaalladha deemaa of kennuu hin danda'a. Dhugaas waliin haasawuu ni danda'a. Guyyaa tokko gidduutti sin jaalladhe jedhee akkati unkaan daran iyyuu na jaallattu gochuu ni danda'a. Garuu maal si fayyada? Sin fayyadu bara. Boreen si dhiisee deemuu danda'a. Maaliifaan dubartii daaree? Ani yoo naaddu immoo duriitiin ani sababiitti na jaalladhu ta'uu danda'a. Nama jaalladhu argadhu immoo si dhiisee hin deemu. Yeroo sana waa hammama miidhamtu. Amma fakkeenyaaf anaatiin asuma irratti na argite. Namni inni kan waan barbaade deemnaa rabsa. Garuu ati immoo fokkinuma kokonaatiin yaa ta'u malee asirratti naaf kana jaalladhu.
Garuu bakkummaa sin fayyadu. Isiin deema boriitu gaafa nama jaalladhu argadhu jechuudha. Kanaafuu sin fayyadu maaliif of callaqxa waan hin taanetti. Of hin callaqin obboleessa koo dhugaan sin jedha. Waan akka obboleessa koo hangafaa yookiin guddisootiin si gorsa. Of hin callaqin. Waa ina fayyaddaa. Fayyadaan isa dhiisgaa isaan ittamanummaa ittamanitani beektaan. Ano ittamanummaa qabadee jaalaloonni kurra dhugaa kan si facaase. Hin ta'u miti. Bakka please bakka dhiifamaa kanatti jaalladha miti. Jaalalli moo kennaadha waan ta'eef dhiifama. Humna dinne tawarri jaallu gin sila woddarkush ማለት ነው ምንም አይመስለኝም. Abbaan barbaade waan barbaade yoo naan jedhes waa tokko natti nagaama wana. Kanaaf amma gara qashti kuwaasaa wal dheeressiniti. Alፈልግም ስላልሽ እኔ የምፈልገው ይሄ ግን ዛሬም ነገም ደግሞ ወድሻል። ይሄን ብታውቂ ይገባል። ግን ከነ ደግሞ ቪዲዮ ስረት ነው ጀሉ ዲፋማ ጉዳሽ ከነው ብቻ ነው። ተው ሌላ ምናምን አልፈልግም። ከነው በቃሽ ዋብራንግ Astagfirullah. Ani ko gawa hin kene cin kabaita. Ani mukane ganta helalu wanatin wanan francho na fakata. Isa natin nugana na diba natin. Dichuna inamni tokko kamela paketu. Duga kana amma oso so warra commenti da narastan ku desi warra commenti da wa me kana ratti wacce chartan ku ni jechu. Oso sinte mal debsto. Abdi udah jadi. Oso sinte mal debsto rabisi dumi sutata. Akan yi lagi Franti. Gowan yari na namni kamu gowinan kabu. Ugan sininja namni kamu gowinan kabu. Wae commenti ni tiga. Nasi gosu jechu. Ani buya gaman na arabsu ma andi kan sakanyal biya asbe nabbar altasakam arabsu nudi arabsu da botan kini no fitta manumma gabadat sana ma arabsu tayu namni garin sulu mana mana arabsu ante ki imachi amma way kan koti keti ta amma kashti gobetta jalala kan sigen rabbi guddi chabo fa wante bi adna man tusna wonu wat surakum babuno program shikir wat ko ni wante bi ma alፈልግም ስላልሽ ጣጣ የለም ከሽቲ ቆ አንዱ ጋር ቢያን ኛሩ መከንኪ ከነከ ተዩላለም ኩኩ አተው ጎሩ ማኒ ኦዱ ጆሌቲ በከላትን ከሽቲያና እሰተር ጊዜና ጃለቴ ካሪሎና ወጅኔን እንቀዱ ምናምን ወረጃ ለለዱ ጋን ቀምነቲ ዋና ከሲ ቤካ መለቲ ቹራ ነም ጃለለ ዱጋ ቀቡ ከሽ አከ ከነቲ ጀኬስ ኪስ ያለቲ ጃለላን ቀባ ማይሽ ከነጋ ከናቡ አመኔ ሲወጅን ጅንጋ ነው ዱጋ ረቢያን ሆኔ ኮ sinjada እና በቃ ካሜራዋን ሲንጀሩን ገቡ ከሽተና ይጅራሉ ani kana jalo am salaman sikka badaggefa am sikoni smaf gari nama kamiyo lafa katin jalati fido amma barbadi amma dagaba amma barbadi habaretu wan barbadi hato injalati ilaalchu magari jari mari Yosi dandami nama sana kumpulate. Woi, ya rasa mirja ada lem. Lafa katin jalati ko gaje tu dis. Easy. Lafa katin jalati. Ani ko jalan. Lafa katin. Tidak mesti makan. Mirja ada lem ma. Ani ko per lafa kaya kesa sikai mesti berat. Lafa kaya kesa sikai buya tu kota siwa sudanda. Anda zahar lem. Wamal le jalan num tasi kabu. Oh ini tahu kalian ini rasa kalian ko di mau. Jalade sargera. Jalade uga Afrika bat. Kan jalade ke sargera. Garu alti sakali. Ha? Tahu kinyale alti sakali. Dezau na unje ne. Baka amma ani unkani yuje chuda. An jalade spe ka jalade uga Afrika. Hala sabar. Wanu de yubari. Jechuna kana mawalin gujjati walin tore jechuda. Silki da walina se. Bangi to kumara kumko ke sabatur. Garu alti sakaleni. Nafi mulkofni. Bakka yaadatti bakkan jaalladhetti argin. Garuu ammayyaa abdii irraa muralli. Kan si garraamu jechuudha. Kaniif iyyuu namni kamuu jaallatee sargeera jaallatame siin bakka hundi yoo ni jira. Nama tokkotti siqanii itti baranii itti waan hundaa jedhanii. Aniin dhugaa isinitti mutanaan nama hamma kana jala jiraani. Ani boonaan ilma wal waggaa furguutuu waliin haasofne jechuudha. Mucichi walloodha ani wal akkuma biyya kana dhufee mucaa sana hanji jedheen nama silkiidhaan waliin haasee. Andi kita ada ni.
Ani kita damai. Ani kau kata selalu jemari. Kalau dia bisa kan si dia bisa maaf nak buat. Tahu nama si anak hati. Garas nara urut je cair tapi tiada kawa. Ada na? Nama mesti sih kan bicara putih nak buat ini ud. Ani macam putih sih. Ini kado mira harus tu nak kasih jalan di situ menjera. Yawa si finger garu Simon dia mulai cakap nak si garu dia mu. Atau garu garan orang urut je itu cinggiran. Jika nak bicara, cimi bicara negaranya na, ini galak baka. Tinjau, so kau dah minta tasfa, soalnya tasfa minta lagi jambar. Sekarang Rabbi nak berdoa, nama tu kau nak berdoa, ini you cuda, nama ni nama dah. Nama ni kan harus siap bercisa bersihkan dia. Nama ni kan harus orang bercisa penjara sinjari, sikade. Wami kasinjari, apa ni sih goyam so? Boleh tu masih kau fisi sebenarnya. Isi dia muda aja cuda. Mak aja lah, saya tahu mak. Lagi far. Surah mata, mana? Teri apa noromo? Ya masih. Sundai. Tara tinta. Jadi sih macam sih. Awalnya kurang ajaran sih kan narka berjualan di zaman dan di Somali. I don't think I don't care. Onne kurang sih mana kan aja curah narake berdamong ke bot. No. Hindan si bakka singkabu. Bakka singkabu si hindan daw si kani yoja cuda. Ifama lugarati. Ifama natko. Yona timufati. Bagaimana tanah ifama natko. Kan, karena ini dia mau malam. Zare lagi modishalo apa? No wallah ini ada kayushim. Ini dia berbatam sudah modish malam. Mana mai maslim. Selesai jalan modish. Ya ugar bana fijrar lu sinjara. Julle mo. Si bicara family akan fiska. Wallah gan ke jalan ini julle na fiska ni akas na tu. Wallah gan ke tu narga tinggal. Lugar bi anmo gadda kos gamu cukup kolfana sa wante bi ati na manun dan desu. Agar abina kuma kan dina ume. Yuhon. Selama wadish damu tak ada. Ano balik Anak kita mau atletnya mendekat. No, ini zaman negara cawat akan cikar pada. Lila so pergi lalu, nam negara dia cikar. Anda beme di kanan nufis jalan tar. Anak kesinan jadi ni. Yoran desa kisah nabar resi. Dugaan sih masih fiji. Ini wadish. Mana ni kisah nabar resi. Yoran cikar. Beresaji pun FB komiti. FB namanya berarti makaki yang benar tidak. FB di si panitim beresarat. Wala FB committee. Facebook in sifo wala galijer. Facebook in scam committee. Another element angkong malif mo kesana ko anak tu wala tidana ni dugumahan ilmo ro mo to ko ilma sabona to ko si jalla te wan devi at si mo rom ti tidafan nagati wala malif mo kesana La verdad. Hicimos. Isbera. Minadar galo ichilalo gar amata gargar nubasi atauka manasati nibuta gar anbo garabi mimana joko kesan yeginas ani onni kana kesa tuna do wana bo amalen andi asin dakkan bo wana to manamina rugute yu asin mimana kabu ini go wana jeddan sini olana jeddan sini bi jolle jimam tina jeddan ankan maafani jitu mai nukun debi akkana dai namaz mo iratu ko defamuni asfallagi da aranda afakkar kwat tiyake na kar ko nanga fadde jare lakum debi na gani dai bata mo dishado sifo awnum zar gina asradu veji chuda sura posting godu nisnin jara kana kan barbada menina arsan mo otun nage jolle jimma natti gaddi to tay otun nage ganda na ma arab se thank you galato manisnin jara otun nage akade gadda kadrone kadri awali galato min garabbi annama sirra da latu gotti wallahi sitambo na garabbi awal kadir ayuna ma wallahi lazim ata tudub tiachi na arab de kasna rugutte je chuda natti naga malin ittiyadi tasaddiwana asuf tu janna je chud wallahi bayina tutote obole sako wallahi si jirate si duda kopi dan sinjira na wali kafallaki demo ne gibina na daga garo obole sakiya
jaalalli waan namatti hin goone hin qabu waan immoo dhugaa rabbi baay'een jaalladhe mucaa sana akkuma fuula koorraa argitan kana kolfaanaa isaa rabbiin akkuma kanatti na uume bakka innaa bakka kanaafuu nana rabsinaa irraa qusadhaa jaallatanii dhabuun sooma jiru yoo ani immoo dhuguma jaalallee hin qabu warra hin qabu warra loloo ofaa jirtan fooloo guddifachuu jettan kanarraa gadi isaan dhugaa rabbiin isin jedhe siifeen walijjataalu xiyyaaqeen adeemsite keessaan immoo eegasii garuu barreesseera akka subanaan hin jenne keessaan barreesseera innaa kanaaf immoo giiftinaan isinii bana ergadhaan isin jedha Assalamu alaikum. Waalaikum assalam bro jirta Jirta zanyi. jira wallahi galan isaan beda akkama taabbe Abshir. ana jiraata Jirta miti ati. wallahi rakkoo maali jaallatanii dhabuun ikkoo rakkoo hin qabu Mali. ani wallahi akka kanatti har'a rafee bulana irriba gaarii rafee bulaa rakka kanatti bettaan ande namni tokko jaaladhe see wakka deebisii dhawwatamuu fi akkana dhufee alfalligin gurra gootiin nagayeera waan ta'eef leela bakka akkamatti jirta miti Nagaa kiyya wallaala. yaada kee qabu nama yeellaa isaa wanti Fudhachuun qabdu maaliif jennaani namni akkuma isatti fakkaatetti fudhata. Kanaaf jaalala tokko fokkifteedhaaf bareedeedhaaf sin qabu beekta. Jaalalli abbuma barbaade irraa si qaba. Deebiitti argachuun immoo waan tokko beekta. Deebiitti argachuun hin barbaadu hin barbaada. Kun hooma rakkina qabu miti. Sitti nagaa minsiin jechuun barbaadaan. Akkana kiyyaati. dhugaa rabbii shi galatoomi burqii dhugaa rabbii Amma fakkeenyaaf koi ka nazifiin sana faa galchi ijoollee yaada bilchaataa qaban tokko galchi nazifiin sana faa awwalii miti kan giftii si kennaa profaayilii isaa irra kaa'ate mal nama biraatti. Isi keessatti mera mee ijoollee irra naan. Nazifin qofa galchi Nazif lakkoofsa tokko barreeffadhu. Nazif lakkoofsa tokko barreessime. Siif odee hoo jiraatti galchi achiin gastee banatti ta'een beekuun garuu. Dombojee kanallee galchime. Wanni ati beekuu qabdu obboleessi kiyyaa. Kolfa namaa maaliif jennaan gara barbaade nifachuu danda'a. Gara barbaadetti naaf nifachuu naasifteessa namni heerumu. Jaalalli qaanyiin qabu balayaan kiyyaa wanti si wallaaluu qabdan jaalalli qaanyiin qabu. Jaalalli rakkina hin qabu. Abbaa barbaadde irraa jaalalli si qabuu danda'a. Barbaadu fakkuurraa, bareedduurraa, hadiyyaarraa, kambaataarraa, amaaraarraa, tigireerraa si qabuu danda'a jaalalli. Rakkina tokkollee hin qabu. Jaalalli immoo gaafii gaafatee irratti deebii argatu rakkina tokko hin qabu. Nama jaallatee argatu